Ashamaa harka fuunee jaalatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoonni seenaatuuf nageenyi koo kan jaalalaa kabajaa iddoo isin jirtan hundatti isin haa qaqqabu. Haadallee viidiyoo biraatiin walitti deebinee jirra. Viidiyoon adda qabadhee isinii deebi viidiyoo ajaa'ibaati jechuudha. Hunda keessanuu gaarummaa kan isin yaadachiisu jechuudha. Hojii badaa kan hojjettan hojii san dhiistanii gara gaarummaa keessanii gara waaqayyoo gara rabbii amantii hordoftan kamiinuu jechuudha. Amantii garaagaraa hordoftanii amantii keessan irratti cimtanii gara rabbii garagartanii akka rabbii keessan cubbuu hojjettaniyyuu nu dhiisi jechuun waan gaarii dabara. Amma fakkeenyaaf waan namni addunyaa kana irra jiraatu hunduu cubbuu ni dalaga. Cubbuu dalageeffamuutiyyuu beekee ofitti beekee yaa rabbii dhiifama naa godhi jechuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kanaafiyyuu namni gaarummaa hojjetu ofii isaatiif malee namaaf miti. Akkasuma gaarummaa yoo kan hojjetu ta'e cubbuu bilisa kan taatu yoo ta'e jireenya kee keessatti waan badii namaaf yaaduu yoo kan dhiistu ta'e ijoolleen keetiyyuu karaa keessan qabateetti deemu jechuudha. Kanaaf gaarummaa yaaduun baay'ee barbaachisaadha. Namni waan badaa si haa yaadu si ajjeesuuf sitti muratanii akkuma qocaan jette qocaa sitti muratanii jennaan rabbi keessa jira akka ishiin jette san namni waan feeyyuu siinaa jedhu akka barbaadaniyyuu waan wantaaniyyuu siinaa jedhan jechuudha. Garuu rabbi yoo keessa hin jiraatin atoomaa ta'uu hin dandeessu. Kanaaf mucayyoon kaleessa gadi isinii dhiise balaa makiinatiin kan ishiin lubbuun ishii darbe jechuudha. Hundi keessanuu baay'ee gadditanii jirtanii tokko koomentiin keessan tokko garaa nama rarraasa dhugaan isin jedha. Maal jedheen akkan isin ibsu hin beeku jechuudha. Kana namni gaarummaa yaadu jechuun ofii isaatiif kanan jedheef jechuudha. Namni tokko ijoollee baay'eetu madaamin kiyya gadi nan baastu suuqiin dhaqa jedhee tanan birrii kennaa fi bilbila na yaalaa kaasuu dida warra jettan dhugumatti jechaan ittiin isin ibsuun qabu jechuudha. Bakka namni nama yaaduun kan intala tana beekuu dhiisuu dandeessanii. Kanaaf ammoo iyyuu nama hin beekneef hagana yaaduun baay'ee natti tola jechuudha. Bakka baay'ee dasna jedha namni akkasii koomentiin keessan hundayyuu nan dubbisa. Hundi keessan bilbila nu yaalaa kaasuu didanii bakka akkuma ta'ee tanan birrii kennaaf warra jettan maalin akkana isin hin jedhu hin beeku dhugaan isin hin jedha jechuudha. Ijoollee akkasiisan rabbiin kanuma caala jechuudha. Beekumsa keessan yaada keessan gaarummaa kanuma caala akka yaaddan isin haa taasisuun isin hin jedhu jechuudha. Viidiyoon adda qabadhee isin deebi'amu mucayyoo amma asirratti argitan tana suuraa irratti argitan tana jechuudha. Makiinaan gara duubanittis gara fuulduraatiinis itti dhufeeti kan lubbuun ishii du'arraa hafe jechuudha. Kara fuulduraanis kara duubatiinis itti dhufee ijji akkuma argitan ijarratti qaamarratti xiqqoo adagaan irra haa gahu malee lubbuudhaan baatee jirti. Kana yoo hin jedhu rabbiin guyyaa inni siif qopheessisan malee lubbuun ta'e hin baatu. Akka feeteyyuu taatu jechuudha. Akka feeteyyuu taatu biyya keessas haa ta'u biyya ormaatis haa ta'u gaafa rabbi sii murteessu guyyaa itti duuta siin jedhee sii qopheessisan hin alatti osoo waan feeteyyuu taate hin duutu jechuudha. Ishiinis biyyuma Arabaa irratti jechuudha. Intalli tuni rabbiin kunoo rabbiin galanni haa ga'u lubbuu isheetiin baatee jirti jechuudha. Makiina lama jidduudha. Baay'ee nama garrama dhugatti baay'ee nama dinqisiisa. Guyyaa rabbi jedhe hoo osoo raftuyyuu algaa keetirraa kan ka'uu dadhabdee achuma irratti haftu ni jira. Kun hunduu hojii waaqayyooti. Kanaaf namni haga jirutti jechuudha waan gaarii osoo hojjetee waan gaarii namaaf osoo yaade bu'aa bahii hedduu keessa ta'a jechuudha jireenya isaa keessatti. Mucayyoon tun lubbuudhaan ni jirti. Rabbiin galanni haa ga'u baay'ee das nama jedha jechuudha. Intala dheengaddaa kan kaleessa gasii dhiise ishiinis balaa makiinatiin duute. Sun immoo balaa makiinatiin irraa haftee viidiyoo tana qabadhee isinii deebi'achuudha. Ani baay'ee dinqisiifadhe isinillee akka dinqisiifattanii fi hojii gaarii akka hojjettan namaafis gaarii akka yaaddan isin taasiseedheeti kan qabadhee isinii deebi'achuudha. Hordoftoottan xiyyaa viidiyoo biraatiin immoo walitti deebina agasitti nagaan naa tura. Yoo isinitti tolee jaalattan laayik sheer koomentii gochuu hin dagatina. Warri na faana jirtan baay'een isin galateeffadha baay'een isin jaaladha. Haga dhumaatti akka na faana jirtan abdiin isin irraa qaba. Viidiyoo biraatti walitti deebina.